Nora. Sena. Sena. Nora. Sena. Sena. Nora. Lonin kumora Nora. أبشر نما اللولو اللولو نما أبشر وافو ما شكي تكون قراتي نما اللولو افتري إيجا جرا إيجاد بيكنيات تيجرا كم جرت فياكي سني نجالا بك جرتنيت سبونتون إكتون قرنيود أوديسون كومنتود بقى نجان جراتني حرا يادا adda qabadhee dhufee jira yaada ijoollee qeeroodhaa dabarsuudhaa dhufee garuu otoon gara yaada kootitti hin eegalin sammuun keessa waan irraa eegaa ture fakkeenya tokko isinii kenna kun muuzii yookiin banaanaadha nuti mana barnootaa dhannee isa namni barreesserraan baran uumamarraa waa barannaa banaanaa kana hin quncisee nyaadhe jechuudha danda'een fixu sinteessisee nyaachuu fi ergi nyaadhee fixee booddee qodaan kun eessa dhaquutu irra jira kun immoo biiniidha lakkoofsiisatti gatan jechuudha as keessa bu'achuudha waan nyaatamu nyaanna waan gatamu mobiinii ganna jechuudha nuun uumamarraa waa baranna nuun mana barnootaa qofaan nan uumamarraa barnoota baay'ee barachuu dandeenya jechuudha burtukaaness ta'uun quncisnaa isa faayidaa keessaa qabuun furannaa isa gannu just mataa keenyaaf attentionii keenyatti laanuu jechuudha just nothing waan biraan irraa deeginaa kun deebii siita ውድ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ያውኑ በናና የበላውት ለአማራም ሆነ ለብሔር ብሔረሰብ መልእክት እንዲሆንላችሁ የሚያስፈልገን ነገር በናናው ላጥኩኝ በናናው በላው ቆሻሻውን ቢን ውስጥ ከተትኩ ለቆሻሻና ጭንቅላቴ አልሰጥም ቆሻሻ ማለት የማይሆን ወሬም ሆነ የሚጠቅምም ሆነ የማይጠቅምም የሚጠቅም ይጠቅማል ህዝብንም ይጠቅማል ህዝብንም ለውጣል ተጠቀሙ በዚህ ከመጽሐፍ ላይ ሰው የጻፈና ሰው ቴክኖሎጂውን ለማዳበር ብሎ የጻፈን ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮም ትምህርት እንማራለን በኤንቫይሮንመንት ከኤንቫይሮንመንት እንማራለን ከፋሚሊም እንማራለን ስለዚህ ቢፍቱ ምን ትላለች ብላችሁ እኔን እየጠበቃችሁ ነበር እኔ ግን ምንም አልለምና ዛሬ መልእክቴ ለቄሮ ነው የመጣሁት harra qeerroodhaaf dhaamsa ani qabu ijoollee biyya keessa jiranii baay'ee miidhamaas jiru gareen hidhamaa jiru kanaasumaan isni hidhaa waa'ee oduu waan biraa irratti hin deebi'u yoo dhalama namaa taatan akkasuma banaanaa sana banaanaan nyaadhee kana dubartoonni nyaadhaa maaliif yoo ta'e nama dhiigi aayiranii yookiin dhukkubni ji'aa itti baay'atee dhiigi isaanii garmalee aayiranii isaanii rakkoo qabu faayidaa guddaa qaba raafu banaanaan kun asumaan barnoota biraas argadha aayiranii of keessaa qabachuudha banaanaa keeniyaa jedhama biyya keenyatti muuzii keeniyaa jenna irraa nyaadhaatti fayyadamaa jechuudha aayiranii baay'ee qaba raafu wajji yoo nyaattan dubartoota ni fayyada fuulli keessan meekaapii malee bareeda kanaasumaan hin fixa ijoollee biyya keessaatti dhaamsin dhaamuu barbaadu dhaamsa guddaa kan qabuu fi amma yeroo baay'ee qabsoo baay'ee gaggeessaa jiru ijoollee naannoo beegii keessattis ወለጋሲ አርሲ ባስ ኪበኤሳ ረኮ ዱኢሌ አጀቻን ለ ሂዳን ለ ደራራን ሬብር ይረትራው ታጅ አከሰሙ ሀርከን ላኔ ጀሪ ኢትቀብሶ ሳኔ ትጅሮቹ
maaltu nu barbaachisa amma ijoolleen qeerroo keessaa gocha isaanii tooftaa isaanii jijjiiruudhaani karaan Itoophiyaa one way jechuudha karaa tokkicha jechuudha karaa tokkorra deema yoo asii Addis Ababa irraa kee karaa baarrachi deemu ta'ee Wallaggaatti as dhufu ta'ee eessa ta'ee daandiin jira daandii sanaa walii qabatanii bakka mijate fakkeenyaa fi an akka naannoo Wallaggaatti ni beeka bakkoota tokko dhidheessa keessatu cabuutu irra jira ta'ee wal ijaaranii Oromoomti naannoo sanaa wal kakaasee bakka sana cabsuma qabachuudha isa dhagaa guuran utuu hin ta'in muruu cabsu bakka cabuun irra yeroo amma makiinaan faan maal faan karaan hin hojjetamne sirriitti jiru karaan sun cabee gizeenni cabee makiinaa yookiin oraaliidhaan fe'attee waraana see dabarfattu karaan sun hin rakkisa yeroo sanatti immoo loltoonni warri humna meeshaa qabanii uummata keessaa walitti dabalamanii amma sochii naannoo beegiraatti waan tokko godhanii jiru sana informationii kana asirratti naasa'atu hin taane waan baay'een ta'aa jira yeroo seen meeshaa see waraana see miillaan deemsistee dabarsitutu immoo bakka qabatanii jiraatanii waan tokko gochuu danda'u fakkeenyaaf ani dhidheessatti attentionii keessa miidiyaa irratti haasa'an jira iddoo ta'eef bakka isinii mijatu lafa isiniif malu lafatti akka gurupiitti wal ijaartanitti lafi cabuu qabachuudha karaan Itoophiyaa akka biyya alaa kana asiinis yoo dide achiin naanna'anii raawunda baawutii irra dhufanii maalirra dhufanii karaa ittiin naanna'an hin qaban karaan isaanii tokkuma karaan isaanii tokko sun immoo lafa nuu mijatu caakkaa hedduu jira biyya keenya keessa deemtanii argitan iddoo ta'eef karaan sun cabuu qaba fakkeenyaaf immoo yoo kana goone hin qabamnan utuun godhinu qabamaa jirra har'a ergaa baay'ee uummanni OPDO yookiin milishoonni gandaa ittisni gandaa sodaa isaan qaban bilbileellee namoota tokko haasofsiiseera meeshaa isaaniillee akkaataatti dhoffatan akkaataatti maal godhan amma danda'ametti mootummaa kana yoo isinii wajjin jiraattu iyyuu ta'e yeroo amma isin isaan jiru milishaa ittisaas ganda federaalis waan alles dararamaa jiru jedhan wannumti nama Oromoo ta'e rakkoo keessa jiruudhaan amma isin eessaa golgochuu dadhabdan jechuun amma sadarkaa federaala poolisiitti hidhamaa jiru hanga sadarkaa kanatti amaa jiru iddoo ta'eef isaanuu amma shakkii uummata keessatti akkaataatti dabalaman faa cinqamaa jiru kanaaf hin sodaatinaa isaanitti illee dhiyaadhaasaa haala kamiin baafanna jedha poolisii naannoo keessaniillee hin sodaatinaa ittaasaa amma arge namoota tokko yaaddoo guddaa keessa lixanii jiru kanaaf itti dhiyaadhaa hin sodaatinaa wajjiniin haasa'aati meeshaalee harkaa furachuu dandeessu cabsuu dandeessu yoo karaan kun murmuramee karaan biyya hundaa deemu karaan cabee xiyyaaraan fuutee waraana olii gadi deemsisu humni siyaamileen seellaafachuudha kun qabsoo keessaa isacha tokko jechuudha xiyyaaraani Finfinnee irraa fuutee Wallaggatti geessu Finfinnee irraa fuutee Arsiitti geessu Harargeetti geessu biyya kana kontrool gochuu dadhabde jechuudha wanti guddaan qabsoo nama taargeettii itti ta'u karaa baafattee jirti karaa sana muruu karaa cabsu sammi dhagaa kaayoo ta'e dhagaa akkuma kaan ummatuma sana dhagaa sanaan guursisuu dandeessi garuu isa cabee waan guddaa ta'uu danda'a lafitti laafaan jira lafitti cabuu hin danda'u halkan irraa gochuu dandeessu kanaaf iyyuu jabaadhaati waan kana irratti ijoollee qeerrooti sheer godha karaan kun cabuu qaba isaan jedhe sheer godhu viidiyoon banamuu fi dhabuu danda'a yeroo ammaa ijoolleen keenya viidiyoolee bananii dhaggeeffataan jiru numa warra soofaarra ta'ee rimootiidhaan hojjechuuf yaalii godhuutu jira malee isaan hin jiranii bilbilaati waan kana waliin mari'adha qabsoo amma dandeenyutti ganda dandeenyutti waan dandeenyu na dhaabban ganduma keenya keessatti nama 10 nama 5 yoo wal ijaarre waan tokko hojjechuu dandeenya kanaaf iyyuu yeroon kennina ololaaf yeroon kennina hameef yeroon kennina arrabsoon meekaappii miti hin bareecha ndaa'um nama qaraama waan biraa hin godhu warri University isaa keessaa baatan istikaadha amma foolli godha yeroo walitti deebinu ni dhufa amma yeroo hin qabnu amma reeffa funaannataa jirra iddoo ta'eefi nuti evidence wajjin haasofna malee qilleensa waan hin taane haasofnu kanaaf adaraa keessan naamsan isiniidhaamu sheernaa gochuun dagatina warra amma fakkeenya feesbuukii kanarraa yoo jibbiin sanarraa qabaattanii sheeriin goota waan ana fayyaddan ana miitan isinitti fakkaata jechuudha uummata keesseef godhi ofii keetii yoo baatee haasoftee haasa'ii dabarsiif yoo ammoo baatee haasofne moo nama haasa'e dabarsiif mala walii haadhaamnu waan dandeenya wal cina dhaabbannuun isiniin jedha jaalala naaf qabduuf hin godhin jaalala naaf qabduuf hin deeggarin anushummaa kee miti ana jaallatteef miti kaayyoo koo yoo wanti kun si fayyadatee dabarsi ani haadha manaa kee miti an jaalallee kee miti na jaallattee waan an buuftuu narraa hin ristu oromummaa na dhibee na fide oromummaadhaaf sheer godhi
oromummaadhaaf sheer waliif hagoon waliif dabarsinu akka jaamaa dhaabbattanii namni dhibbi tokko isirraatti namni dhibbi tokko sheer gochuu qabdu karaan cabuu qaba kanuma isiniin jedha waan baay'eellee haasa'uun barbaadu galatooma namoonni baay'een warri dhiphattanii warri waan baay'ee itti yaaddanii biiftuun jechootni namaa yaanni namaa hamilee seeru kutaayittanii gareen keessaan naa balbiltanii naa barreessitanii yaadaan na gaafattanii biiftuun isiniif haaraa miti waggaa 3 ol asuma jirti nothing happen wanti ta'e hin jiru namni tokko yaada kan haasa'u kana yoo jiroo shitan hojii taa'ee immoo qilleensa gootanii jettanii bukkee dabarsitan qilleensa ta'e hafa jechuudha kanaaf akka kanatti itti gargaaramaa isinillee anillee na ajaa'ibu jechi namaa na jajjanis ammarraa taayitaa wayirra na keessaniin jirtan anaan feesbuukii marran jira jechuudha yeroo na jajjanis yeroo na jajuu dhiistanis immoo ammas barcuma qorra taayitaa mobaayilii koo yookiin kompiitara koo jijjiiree viidiyoo waraabaa jira jechuudha kanaaf annamaaf miti kan hin jalqabaa kaasee viidiyoo waraabaa jiru kaayyoodha jechuudha kaayyoo oromummaa isee ittiin harma haadha kiyya keessaa haadha kiyya harma narraa fuutee qabsoo hadhooftuu jiru geggeessaa turanii isaan irraa san buqqifadheefin itti jira jechuudha na jajuu nan jijjiirtu biiftuun gadaa asii ol dheerinni isee 175 qalloo qallini bareedduu konkonee bareedduu kan lafi biraan bareedu biiftuun akka majazzabdee sin fuuldura teessu miti moodelistii kanaaf nan cuubtanii nan shaartanii kan yoo ilaaltan yoo kolfitellee ilkaan see xaafii qamadii fakkaatu kanaaf iyyuu ijoollee obbolaa koo nothing happen wanti yaaddoftanii namoonni keessa baay'ee yaaddoftanii komentii garaagaraa narratti dhufaa jiruu fi hamilee kee bu'aattanii warri cinqamaa turtan hedduu keessantu jira never happen nama ofitti namanneetu jecha namaatiin rifatachuudha ani enjoyin isinitti godha namoota wallaaluma namaa karaa kamiin wallaaluma keessan sana akkasin jijjiirtanii bor waan biraattiin hojjettan godha mucayyoon kun akkamittiin akkas taate akkamittiin utuu arrabsinu utuu lollu utuutti dheekkamnu hamileen see akkas ta'e jettanii irraa waa baratu isin mana barnootaa dhattanii yuu miisa jedhan seetu isin body language action physical waan ta'u kanaan waa barattu kanarraa waa bartuu jedheen yaalii gochaa jira yuu kaamongosa jedhan bichaa miti kana akkasittiin harkaan iyyaan kolfaan xabaan isin barsiisuudhaaf yaalii gochaa jira sababiin immoo isin irratti isin barsiisuudhaaf yaalii gochaa jiru warri beektan silumaa beektu warri hin beekne immoo yoo waan biraa isin hin barsiifne ta'ellee konfiidensii ofitti amanummaa of taatanii akka haasoftan kumaataman qaba warra deebiinaa deebise kanaaf abdiin qabaani kanaaf iddoo ittiin kennu jabaadha anarratti utuu hin ta'in qabsoo irratti anarratti utuu hin ta'in diinarratti walirratti utuu hin ta'in fuulleeffadha anama yoo fakkeenya waan isnaas oftan vidiyaan raasee har'a nama 10,000 danda'an oromoo 20,000 waliin rukutuu nan danda'a waan barbaade garuu waliin rukutee ilmi namaa waliin rukutamtuutu see bitamtuutu waliin nama rukuta malee ilmi namaa hin supha malee hin diigu ilmi namaa gorsa malee hin balleessu ilmi harreeti kan nama waliin rukutuuf kan jecha hin taane jedhu waan hin taane jedhee ummata waliin rukutuuf deemu wanta gadhee keessaa gadhee warrooti koomentiidhaanis voicemailiidhaanii warri gadhee naa barreessitanii warri gaarii naa barreessitanis galatooma because isinirraa dhalachuutu isinitti na eegsisa malee an akka kiingiitti jiraachuu danda'a kiingii giiftiitti garuu oromoo irraa dhalachuun koo hin salphadhee hin arrabsamee hin qeeqamee hin jaallatame jechuudha kanaafiyyuu ammallee wantin kanarra deebi'ee isinitti haasa'u waan irraa barattu alsammaa'um alaayeewum zimmisa jedhan kanaaf innis maaliif irraa waa baradha abaluu koo idutte akkas jette bererarare qabsoon injifannoon kan uummata oromooti bilisummaa keenyatu urgaa'ee jira kanaafitu warri gantuu warri diqaalaa warri walmakaa warri gadheen oduu see Facebook irratti banti qabsoon nutti urgaa'ee jira qabsoota oromoo haasaa waa'ee oromoo leellisa waa'ee kodiisa ansabboontu intala abbaa jorroo kolooba hangafa oromoo boorana namina dura lagan jehu akka zariitti of hin jaja ana dhiisa gataa na biraa waan na dabaltan hin qabda waan na hirristan hin qabda waa'ee oromoo waa'ee qabsoo irratti maal goonu akkamittiin goonu yoo waa dhabne akkamittiin gumnu akkamittiin balleessinu bilbilaan agaabadhaani waan hin qabu isinii wajjin hin mari'adha isinii na wajjin mari'adha yoo an hin beekne sati beektuun beeka
Host, you don't waste your time by insulting someone. Nama rabsu yero ken gubin. Nama rabsu da nasirate ze perera rangerin. Nama jabe sudan buar getta. Harra faniti na rabsite borakati na ebistum beka. Hinkan of tu bori moga fana ebiste. Kiun jatena te sagadia babona la taguya to I know I know. Kiuni oromo jette kata babona battena la tumbe kalman oromo. Mali fi qabson keessa darbaa jiru kana eenyu ilmi namaa tokko keessa darbaa jiru. I know one day akkati barcuma kingi oromo randa teessistu hin beeka. Garuu waan isiniif gaddu afaan irratti nafaarsitaniin borgaafa na arrabsitan ani isiniif hin gadda. Salphattu isin beeka ani dhuga miseji warra commenti alaan kennu gaafannaku yaa bareedduu ko yaa goota ko yaa sabboontu ko warra naan jechaa tureedha gaafannaqee isti maal jarri kun diinatu tigroota seene moo peejii koo gara geessadee gaafannaqee laal screenshotting baaseeta miidiyaa oromoodha deessa amma miti gaafa oromoon bilisoomtu ani kana dhiisi nama obboleessa ko ajjeese amma lubbuudhaan jira ani hin qeeqne Ofif mini kan dhaabataa jiru nama haadhoo ko jaaboo siraajaa ajjeessise hangarraa qubatti hin qabneen sababiinsa borimmoo oromoodhaaf waa hojjetaa laatadhee eegaan jira faayidaa kan kiyyaa edee nama hin qeeqan warri faayidaaf deemtu afuura keessan baanqaa keessan waan allee keessan bantu ammaraattu sabboontu beektu jaallattu lammi ofiin hin boona Ofin bona nama of jaallatutu jalqaba duraan dursee lammii isaallee jaallata. An nama of jaallattu jechuudha. Baay'ee of jaalladha. Saalfadha. Ana mitiiti eenyu irratti hin barreessinaa. Waan baay'ee garuu ani isinitti gaddee jire. Kana yoona seemas rakkoo biraa oromoo biraa keessatti uumama dhiisaa kana bukkeen darba. Kan na fakkaatu meeqa jira rakkoo biraa wal irratti uumna haa taa'u jedhe na jaljeessi dhagaa galagalchee bofa jalatti argee jedhan. Ani aamilee jettu aamilee kan koo cabumni kan nama 1,000tti gochaan jiran. Aamilee kee cabaa jettanii warri yaaddoftan. Aamilee koo miti kan miliyoonaatti oolwan. Nangoda jedha rabbi malee kan nangoda jedhu hin jiru rabbi gaditti an nangoda jedhee godhee beeka. Nangoda hin taa jira. Wanti jalqaba waan gatamu kosii biyyinii keessa buusee isin agarsiise. Guyyaa guyyaatti waan baay'ee hojjennatu of galagallee ilaalle waan hojjennurraa waa barachuu dandeenya. Yeroo manni kee xuraa hin qulleeffatta yeroo qodaan keessa buu hin miiccatta yeroo wayyaan keessa buu hin miiccatta qulqulleeffachuuf akkasuma sammuun kees waan sanarraa waan biraa barachuu qaba dirqama kitaaba dubbisuu hin qabdu naannoo keenyarraa barnoota barannu simbirra barristurraa ilaaluu qabna mixii lafa daa'imtu ilaaluu qabna nama haasa'urraa waa barachuu qabna waan rabbi uume qilleensa muka raafamuun yeroo qilleensi muka raasu maaliif raasadeen dhaabbadhee ilaala ajaa'ibsiifadhu waan allerraa waa barachuu dandeessa. Hin kijibinaa asirra teessanii Facebook irra teessanii hin kijibinaa. Har'as na kijibsiisuuf saayidii na qabachiisuuf xiggiitti na dhiibaa jirtu. Gonkumaa nan argattan. Ani hin dhiibamu. Ani gandaan hin deemu. Ani amantiin hin deemu. Ani Oromoodha. Iban keessan kayoon keessan nama video mo waraabee warrattiin biyya akkasii kannaan jettee warrattiin biyya akkasii kannaan jettettanii eegaa turtan gaafan taa'eefaa. Never sammuu kiyya kana ballisee naa kenne waaqayyoon rabbii na galatu kennaa badhaasa rabbii na yeroon daa galateeffadhu waan an taaksiitti hin kaffalle horii itti hin baamne namni baatirii fixee baatirii ittiin jijjiirre ibsaatu biilii sitti dhufe naan hin jenne sammuu kana naa kenne rabbiin itti yaade hojjedhe taasee fideensi taasee yookiin digirii qabaadhee yookiin maastireetii qabaadhee yookiin waa qabaadhee mini barnoota qabaadhee mini ittiin hojjedhe jechuudha. Kan inni irra taa'ee of danda'ee of ta'ee waan tokko tu kitaaban dubbisin taa'ee haasaa walitti taanee sitti haasa'u barreessanii sitti kennanii leengiin gooftan dubbistu. Commenti barreessuudhaafuu sana misin argine harka keessi hollata tokkoon kee
Yoo mana arrabsuuf jette kudhan dilleetii gootee barreessitee dilleetii ofitti naman tuqa waan jechuu baatu xaa gootee hin jettu. Arrabsuumaafuu barbaanna xaa. Sun ofitti amanummaa fida. Ofitti amane of jaalladhu hin sodaatin jedhi waan jechuu barbaadde. Namni jetti sin buruqu. Ani dhimma Oromoo onnee kiyyarraasa siif jecha miti. Arsiif jecha miti, Wallaggaaf jecha miti, Harargeef jecha miti, Booranaaf jecha miti, dhimmi Oromoo dhimma kooti. Baradhu. Hanga kanan barreetti immoo ilmaan kee ganaa duutii, ganaa ajjeefamtii, ganaa awwaalamtii, ganaa lafa lafitti nu ciru. Dhimmi biiftuu dhimma kooti. Dhimmi ilma Arsii dhimma kooti. Dhimma Wallaggaa kan kooti. Dhimmi Shawwaa kan kooti. Dhimmi Harargee kan kooti. Is heartful. Hin ulfaata. Garuu danda'uu qabna. Hin ulfaata. Danda'uu qabna. Qabsoo meeqaan argattu cuggaarraatu isin dhukkuba gaafa isin dhiibani waan lafa isin hin jirre isin dhaabani. Barreeffama tokko lafa saayinoollee dikee barbaaddu jedheen barreesse. Takkumaanan argitan. Sababiinsaa maqaa Oromoo ta'eef du'aa jira malee maqaa Wallagga ta'eef du'aa hin jiru. Maqaa Arsii ta'eef du'aa hin jiru. Maqaa Shawwaa ta'eef du'aa hin jiru. Maqaa Oromoo ta'eef hidhamaa jira. Maqaa Oromoo ta'eef cabaa jira. Maqaa Oromoo ta'eef naafataa jira. Maqaa Oromoo ta'eef bollatti nammaa jira ilmaan Oromoo. Ati Wallagga, ati Islaama, ati Kiristaana, ati Jooba, ati Qeenxeedha, ati waaqeffataadhan jen. Oromoodha jedhanii hidhaa. Mootummaan nutti jalqabee nu duwwuugaa jira keessa keenya bare. Har'a biiftuu yoo ta'e namni kun mikudhan yaada see deggeru kaleessa dogongorteettee yoo ati duukaa jecha tokko biiftuudhaan jechuuf jette nama meeqatu immoo dhufee karaa sanaan nu keessa lixa jedhee yaadaan. Bara isin keessa kaayanan deebi akkuma nama waan gaarii haasoo waan gadhee haasa'uun hin beeka. Gaafa ani viidiyoo waraabu. Gaafa sin Jawaari irratti luuttan akkuma gaarii Jawaari beeku gadhee Jawaari beeka gadhee Jawaari naasa'u Zinaddiin Saadoo akkuma gaarii saasee gadhee isaallee beeka gadhee saasee hin beeku. Kamaal Gashoroon waa'ee saasee gadhee isaa akkuma beekuun gaarii isaas beeka yeroon qoradhu waa'ee sana ni hundaa isaan hin beeka. Leencoo Lataa yeroon gadhee isaa beeku gaarii isaas nan beeka. Daawud Ibsaa gaarii isaallee hin beeka gadhee isaan nan beeka. Lachuu wal duukaan qoradha garuu kan isinii dhiyeessu jaalalaaf jecha waan gaarii dhiyeessa. Sababa ana keessaa dhufe emotionally namni tokko nama koo arrabse namni tokko nama koo irratti duule jedhee ani gandaan sitti naasa'u afuuftu mini. Video ko waggaa sadii bifa adda addaan qabu baalaansiin qabu sasan inni laallatu isa kan ilaallatu dhaqeetan godha. Garuu of eeggadha waan haasoftan beeka. Gaafan jaroota sanaaf waraabe gaafan Saaliyaa Saamiraadhaaf maaliif irratti duultan jedhee dubbate gaafan Tigistii irratti maa dubbattan jedhe gaafan Zinaddiin irratti maa dubbattan jedhe gaafan eenyu irratti maa dubbattan jedhe maaliif jedhe yagoota koo ya leenca koo naan jettan. Kaleessa Meerre abdii fiixee jennaan narraa sirbitan. Meerre abdii fiixee isa jirannaa sirbitan. Yeroo sana gaafan isaan gaafadhu kan kootedheen gaafataa ture. Inni kunis kan kootedhee waan hin gaafadhe maalumatu isin gashe maaliif nama adda adda fuudhuudhaaf deemtu. Dogongora keessan anaaf jecha tun ta'in summii gadhiistan summii isin gadhiistan ummata walitti buusa. Adaraa Rabbi gadi jedhaa garaa keessan qabadhaa bishaan diilalla dhugaatii ummataaf nagaa dhiyeessa. Ummanni biyya keessa akka keenya vaayirasiin guutameen jiru. Summiin nu warra interneeta firii argatee gadi ba'ee ummata walitti rukutuudhaaf deemuudha. Summiin ana, summiin sidha. Kanaafuu nuti warri biyya alaa of eeggachuu qabna. Qabsoo ijoollee keenya reeffa keenya dhiistanii kanaaf jette. Namni tokko yoo waa godhe namni sun kaleessa maalaa sa'a ture. Afaanumti keessan isinitti ulfaatu biiftuun gadhee yaaddi shira yaaddettanii gaafa naannarratti barreessitan. Waggaa sadii gaafan gaarii haase guyyaa tokkotti akkamitti yoon dogongoreyyuu maal taatee dogongortee maaltu sitti dhufee jettanii gaafachuu turre ture. Ana gaafadhaa jedhee miti. Garuu maaliifitu kaleessa mucaa dagaleetti gandatti namanni binaa kaayyoo Oromoo gandatti hidhattanii hin gashinaa. Du'a ijoollee keenyaa hidhattanii gandatti hin gashinaa. Nin beeka. Imimmanni isee dhiiga Oromoof bu'aa jira. An Oromoo waliin rukutuuf mini. Rukutame waan meeqatuun baadhu faayila meeqatuun baadhu dookumentii meeqatuun baadhu waan alletuun beeku har'as borisutu Oromoon galman gahii waa'ee Oromoo irratti naasoo kan obboleessa koo caalu hin jiru. Haadhoo koo kan caalu hin jiru.
obboleessa kiyyaaf raayitii isaatiif dubbadhee miidiyaa irratti bahee haasa'een beeku. Kanaafiyyuu yaa ilmaan Oromoo har'as ta'e boris ta'e iftaanis ta'e kaayyoof du'aa namaaf hin du'inaa. Har'a na jaallatte maala nu shummaa keetii na jaallatta haadha manaa keeti garli fireendii keetii ani jaalala Oromoo na jaalladhu jaalala Oromoo har'as boris hin jijjiiramu. Dubartii iddoo sagalii dhattee fuuta Oromoo iddoo sagalii dhattee hin fuutu. Jaalala Oromoo garuu yoo na jaallatte jijjiiruu hin dandeessu. Ani jaalala Oromoon isin jaalladha. Facebookiin kun moo hundi keenya beekta. Jaalala Oromoon si jaate eessaa ati biyyi keessaa ati eessatti dhufte eessaa dhalatte jedheen beeku inboxinaa hojii warraa sooftan jirtu. Ol deebi'a miisajii koo dubbisaa yoo gadi isin duraa badee jiraate. Kanaafiyyuu please hanga naa danda'amettanii bukoo Oromoo waan baay'ee bileen beeka sacha duraa isa duraa yeroon gaarii isinitti haasa'uu isa gadhee illee numan beeka. Garuu an guyyaa tokko gadhee haasee nama walitti hin ijoollummaa koo keessaa ba'ee nama araarsu jaartiif jaarsa nama nagaa gidduutti buusu malee nama walitti naqu miti. Afuuftuun garuu dhiibdee gandatti nagashuu barbaaddi. Afuuftuun garuu waan barbaadde jetti. I respect you. Eenyuu keeyyuu ta'e si kabajaa si jaalladha. Wallaalummaa keetu na gaddisiisa. Waan irraa barattadheen Facebook irraa duuta. Dalagaa mataa kiyyaa qaba. Isa dhiise saayitiin argadhutti kan hin sittiyyuu waa barattaa jedheen. Waan irraa hubattaa jedheen. Afuuftuun yoo namni waa haasa'e baluudhaaf jettee jettu. Namni akkamittiin waa haasa'u. Isin shummaa keessan seetanii siyaasii shummaa keessan mini siyaasii qabu seeraaf heera mataa isaatii qaba. Dhagaa jaartii keessan mana keessa akka goote baluutti naaseena baluutti haasa'e jedha malee siyaasii mirga mataa isaatii qaba. Kaayyoo ittiin deemuu qaba. Kanallee dabaasaa bara. Inni lammataa immoo koominiitiillee dabaasaa bara. Afooshaan eenyuudha jedha. Ittooganaan eenyuudha. Indurataan eenyuudha bara. Gaafadha. Yeroo walitti haasoftan bareedduu qophee walitti hin jedhana. Maal hirengee nama kana maal immoo hojjetaa jira. Akkamittiin immoo jira. Maalitti jira. Hin bartu. Haasaa bartu. Yoo na arrabsite yoo diina na goote diinan sitti naannee hidhadhee sitti horaan. Anamma utuun warra kaa cabcaabii takka gimbootii keessa lixxee takka qirijitii keessa lixxee takka haasaa hin danda'a. Faayidaa mataa kiyyaaf deeme dhaaba biraa keessa dhaqee seeneen borimoo akkasinitti rukutee immoo laayikiif komantiif hin hojjedha ka. Utuu arrabsamuusiif hin dhaabbadhu dhufee. Garuu kaayyoon ko har'as boris Oromoof malee eenyuuf miti. Maallaqaaf miti. Kaayyoo mataa kiyyaa hin qaba Oromoodhaaf. Wayyoo yenee qonjoo hambassaa akkanaan jettan utuun ta'in fagaara keetu jettanii galatoon isiniin jedha kun jechuun Oromummaa akkas hin bartaniif kan akka giiftiitti naqanansiisee kottu isteejii irra taasise akka godhi jedhu meeqa jira gosa biraa keessa nuu tokkummaa haasa'e akkas godhi naan jedhu meeqa jira garuu anta akka waan namaa naasoo waa'ee Oromoo halkanii guyyaas borisiif taaniif waa'ee Oromoo malee an bitamtuu mini bishaan gabatee irraa mini achis hin jedhu. Hamaan ofii hamaamota siman gorfadhee si wajjin jiraadha jedheen si baadhee ta'a. Biloo killee sin godhu hin argita. Si aggeeffadha. So kanarraa maal barattati? Yaa furrii, yaa sammuu, yaa doof, galagashi sammuu kee. Namni nutti kolfa. Har'a ana nama kaleessa isin wajjin waggaa meeqa dhaabbatee waan meeqa haasa'u. Yoo kaatanii jechan taane jettan. Walin beekanii jarattiin hin jirtuu isin hin jiru. Kanaaf yaada waan ana gaafa attaak nama tokko gochuu kaatan eenyu akka attaak gochuuf deemtan illee beekuu qabdu. Ani never waan isinitti himu waadaa isinii galu gandaan hin deemu amantiin hin deemu. Ani kan inni gandaa Wallaggaa keessatti dhaladhee ani filadhee miti ati kan Arsiitti dhattee dhalatte filattee miti. Carraa abbaan kee faadhi keechitti wal fuudhaniif kan islaama ta'eef jaalladhee miti abbaa kiyyaa faadhi kiyya wal fuudhe utuu carraa immoo ta'e haati kiyya ortodoksii iyyuu turte utuu kiristaana fuuteetti ta'e kiristaana irraan dhaladhe ani filadhee miti waan an filadhe waan an qabu tokko hin qabu kun badhaasa rabbii jechuudha waan hin badhaasa rabbiitiini badhaasa rabbii an sirraa of jijjiiruu hin dandeenye utuu hin danda'e akka Michael Jackson of keessaa ba'ee firiidamii godhadhe gammadee gammachuu jiraadha garuu Oromummaan hin haqamtu. Kanaafuu kana godhaan isiniin jedha. Yoo na danda'ame ijoollee baay'een illee biyyoota biraa irraa illee Amaara illee kaasa. Warra Amaaraa kana illee akka bineensaan jibbina. Nuun ofii duunee namaaf bilisummaan goon
wajjin jirra jedhaati wajjin dhaabbanna jedhaati jara wajjinis waan dhaabbatan godha fakkeessaati illee wajjin dhaabbadhaatiiti bilisummaa lubbuun kan jaraas kan keenya walqixa wareegamtee bilisummaa arganne isa booddee waan goonu itti mari'an nuun isin hin barbaannu nuun akkas hin taanu hin jedhina yeroo hundaa uummanni nutti gargaarama nuti uummata birbaatti gargaarama sabab sablammiin kamuu yoo nu wajjin dhaabbate nuuni miti nuun Oromoodha nuun akkas hin jedhina nuun Oromoodha guyyaan nuun jennu nufa hin ariifatin wantin hin jedhina kaayyoon keenya qobaa gowwaa taane hinduun numnu qobaa saba biraanis ka'e nu dura jaaj kakaasaa inyaandine nuun jedhu isaan gara isaanii keessa qulfii qabnaa beennaa inyaandine hin jedhaasinis maal rakkoo maalii qabu kaayyoo mataa keenya hundumti keenya ni beennaa waan deemnuuf ni beennaa inyaandine hin jedhaasinis situ beeka keessa kee kan kobeettaa garaa ofiiyyuu wallaalanii qorichatti dhugu kan nama maalitti beekta kanaaf gowwaan taanu abshaala taanu nama keenya rukunnee gad deebisuutu hin ta'in yoonni inni iyyuu rukutameera ta'e inko fayyaa jiraa jennee caba fayyaa fakkeeffannu kanaaf iyyuu wanti tokko wanti sin beekuu qabdanii waan sitti fakkaate godhee hin beekon waan na fayyada Oromoodhaaf hin fayyada wanti ofii kootii na fayyada dheedha Oromoof hin fayyada dheedni yaada waan hin barbaade yoon godhe abaluudhaaf jette abaluudhaaf dhiiste kaleessa gaafanis waan biraa jajju maaliif na jajjuu harree gaafa waan biraa haasa'u maaliif duukaa buutanii nan jajjan isinuu na duukaa buutanii waan hin gaafadhu maaliif hin gaafattan rakkoon keessan maal yoon abbaa barbaade Oromoo gaafadhe dhugaa jette mucaan kunoo yookiin biyyarraa natti erganii yookiin ofuma kootee akkuma namoonni tokko jedhe ofii uumee gaafadhe yookiin immoo dhugaa gaafadhe yeroo hundaa waan allesinii fida waan kanarratti maaliif adda gootu dhimmi kun dhimma keenya maaf hin jedhe yoo har'a biiftuun bora sirra hin jiraanne namni biraa biiftuun meerra jedhee gaafate maa gaafatteettanii loluuf deemtu kwa tokko haasa'uun dura sadiin itti yaada tokko haasa'uun dura sadi itti yaada haasaan kun eessadatti eenyutti buuti numatti dhufee fi buphin goonu nuun horii mini kan horii irraa adda taane yaaduudhaan kan horii irraa adda nu godhe yaaduudhaan si gammachiisuu jedheen godhan waan har'as Oromoo baatti Wallaggaa gaddisiise waa'ee Oromoo haasofnaan Wallaggaa gadditu malee numa naasaa waa'ee Wallaggaa Oromoon baay'een gaddi ta'uu ta'e gaddi malee numa naasaa I don't care really dhugaarraan dabu dhugaaf hin du'a maali kana namatu dudduubaan birrii natti kenne yookiin mindaan haa kaffalee moo kan hin sobu umurii kooti sobee hin beeku sobduu jettu maal jettu jinnii jettu giftii jettu maal jettu ani garuu sobee hin beeku na beekuu dhabuu dandeessu miidiyaa irratti na arguu dhabuu dandeessu warri na wajjin dhalatee guddate yookiin immoo biyyiin keessa jiru kun hin sobdii amman fakkeessitii yookiin olola ooftii yookiin atteenshinii barbaaduudhaaf intalli kun waa gootii jettanii bira ga'uu dandeessu an of jajaan jiru akka of jaju rabbi bareechee na uume of hin jaju kennaa rabbi badhaasa rabbii qaba waan hundaa alhamdulillah rabbi tokkicha naa kenne kunis kan koo dedheettiin of isinitti hin naadadhu maal laa buuftume kaffaltii wayiin qaba Oromoon utuun komadhe utuun Oromoo komadhe utuun Oromoo qeeqee waggaa har'aa sirbo hojjedhee baasee Jawaar Mahammadiin sheer naa godhi jennaan sheer naa gochuu dide guyyaama sanan baasee isinitti mee akkas godhe akkannaan jedhe isin qeeqa kana isiniif agaloo akka waan dubbanne akka beektanii malee kun yoo haasa'uu barbaadee miti ani yookiin artistii ta'uun barbaada yookiin aktarii ta'uun barbaada malee siyaasan geggeessa miti an politiikeenyaa miti quuqaa Oromootiif hin dubbadha faayidaa futuun dubbadhe waggaa tokko ol ta'a yeroo sanan ba'ee dubbadha yoo barbaaddan jechuudha dhugaa jiru yoo dhaga'uu barbaaddan ani faayidaadhaaf hin deemu faayidaaf hin deemu kana beeki afaan kee qabi Oromoo ta'uu kootiif na jaaladhu gandaan hin deemin akkam gootu reema kanuma keessa lammiin keessa nama iddoo biraa yoo jiraate akkam taate hanga yoomii anaaf jecha yookiin feesbuukiif jecha si jaallanna naan hin jedhina rabbi jedhaati inni Wallaggaa sin narsiisne eessaas mi'a of gaafadhu rakkoo maaliin na keessa irra of keessaa fottosii baasi rasiistummaa gandummaa kee dhukkuba kee baasi
ani dhukkuba Oromoo durii yeroo namni natti munan kakadha hin sobdu hin jiru okkomaa jiran jedha garuu dheengadda kaleessa abdii fiixee eessa jira jedhee gaafadhee inboxiin koo kumaa ol miisajii ta'e. Please anama waan sanarra deebi'aa sa'uun barbaadu komiis miti warra akka barattaniif hinaasaa garuu please rabbii keessan tokkicha isa isin kalqe isa rabbi lafa bishaan kanarraa namatti isin jijjiire sodaadhaati. Gandummaa of keessaa baasaa yaa Oromoo gandummaa yoo hin baamne bilisummaan argannu ani baasin jedhu dhiyasin jedhu lixisan jedhu hundummi keessan of keessaa baasaa of keessaa baasaa ofiif jecha kanaalla gabroomne haadhi kaan deeganaa nu bittee wanti hin taane ganaa akka caammaa nurratti baaftee ijoollee keenya darartee ijoollee keenya ajjeeftee ijoollee keenya huutee ijoollee keenya heessiste sababiin isaa yoo ankee waan tokko dubbadhee iseenoo warra Kamaal Galchuutiif dubbattee naan jedhu nuuf lachuu walitti rukutu yoo ani Daawud Ibsaatiif dubbadhee iseenoo warra Baalataatiin naan jettu nu lachuu walitti rukutu yoo ana baatuuf dubbadhe dhugaaf dubbadhe iseenoo akkasii jettu walitti nu rukutu nu warra rukutaa jiran isaan lubbuu isaanii nurratti dheereffatu. Please rabbiidha please rabbii keessanii jedha sobdanii afaaniin fakkeessuuf laalataa wal jibbaa Rabbi bani mee warri amantii qabdan warri fakkeenyaaf Islaamas taatan Kiristaanas taatan nama jibbi kan jedhu ummata kana Rabbi nama kana kan kalqe Rabbi tokkicha ani sibiila kana uumuu nan danda'a ani TV uumuu nan danda'a teebilii uumuu nan danda'a nama kana uumuu nan danda'u kunoo badhaasa Rabbiiti kennaa Rabbi kana maaliif hin jibba maaliif iyyuu nama jibbina maaliif iyyuu wal jibbina mee of gaafadha aneenyuudha jedhaati nama ilaaltanii mafawarri vaayirasiin isin anamma jireenya koo umuriin koo baay'ee guddaadha meekaappii dibadheen beeku fuulli koo cululuqa aarii Oromoo malee anaaree hin beeku sababiin isaa jibbiinsan qabu gaafa jibbitan fuullatu isin guggubata addana kanatti waan xaxabbasamaa tokkotti isin baay'ee keessantu isin gurraacha ofii keessanii nagaa dhabdu namallee nagaa dhowwattu warri nama jibbitan nama hin jibbina nama hin jibbina obsa mee of jaalladha nama akka keetii jechuudha namni ilaalchi keenya gargar ta'uu danda'a beekuu dhabuu dandeessaa wallaaluu dhabuu akka kee beekuu dhabuu hin danda'a akkasin taane abaluun koo akkasi abaluun keenya ammas Booris Wallaggarraa ta'uu Arsiirraa ta'uu Jimmarraa ta'uu eessarraa ta'uu abaluun koo nama dhugaadhaan haqaaf Oromoodhaaf dhaabbate naaf obboleettiin koo obboleessi koo Oromoo irratti hojjetee ennaan qabiriin jahannamni isee hanyaattu jahannamni isee nyaattu amma saaraan qabaanee lakkeettiin tuubboo see cufee ajjeessa marri nyaachisee ajjeessa obboleettii koo yoo seen Oromoo irratti hojjette abaluun koo moo obboleettiin koo obboleessi koo har'a nama Oromoof dhaabbate yeroo kanatti ijoollee eenyu du'e Wallagga reeffa baatee galaan jiru Arsiin reeffa baatee galaan jiru Booranni reeffa baatee galaan jiru biyyuun daa reeffa anaaf si yoo kan keenya dhaadanna warri kaan immoo kan eenyuuti warri carraa qabaanne miidiyaatti baanee yoo kan keenya dhaadanna warri carraa hin qabne immoo kan eenyuuti mee akkuma ijoollee ba'aa jaallattanitti ana jaalladha akkuma ijoollee ba'aa jijjiirtanitti anas na deeggara kan deeggaruu Facebook irraa goota koo miti jireenya kiyyaaf illee akkan jijjiiree kan biraa jijjiiruuf na deeggaruuf yaalii godha waan hojjisiisa iseen Wallagga jettanii na qoodanii dameetti nan dhiibinaati waa baay'ee sin taazzabe Facebookidhaan namoota baay'ee tarra naa bilbile kanaan dura garuu yeroo waan gaarii hojjetaa ture jabaadhu mucattiin asirratti akka goote kanaafu please awwaarraa barattu jedheen malee haasa'ullee hin barbaadu irra deebuullee hin barbaadu dhugaa Rabbiin gammadduudha qeeqamutti gammadduudha aadaa Oromoo keessatti wanti nuun furachuu hin barbaanne wanti nuun dhaga'uu hin barbaanne qeeqamuu hin barbaannu qeeqa furachuu qabna yoon dogongore nama hojjetutu dogongora yoon balleesse nama hojjetutu balleessa namni taa'ee waliin rukutu har'a tun isinitti na haasofne har'a nufutu miidiyaa kanarratti ba'ee yaadam kennine eessatti na argitu sorry nana riifadhe maaliif sabayyaa saaddoo ta'eef dafee uummata saayitii seef gochuudha bedhee ariifadhee haasee jechuudha kanaaf please waa'ee karaa cabsuu waa'ee karaa intini gochuu itti yaada irratti yaada
ummata oromooti dabarsa walii bilbila kanan isiniin jedha galatooma waan kanarra waan isiniin jedhuun qabu horaa bulaa ayyaanni oromoo wanti guddaa rabbii koo kadhu gadi jedhee takka birrii naa kenni qabeenyaa naa kenni fooqii na ijaarsisi jedheen beeku yaa rabbi oromoo tokko godhi safaaniitu hin ta'in jaalala keessa keenyaaf ala keenya tokko godhi yaa rabbi yaa allaati dandaadha yaa rabbi samaayii kana utubaa malee jaajjiste yaa ardii kana dhisaa malee diriirsite oromoo tokko godhi ani yeroo hundaa kan hin karadhu rabbii koo karadhu oromoo tokko godhi du'aa walii karadhaa mana wangeela beete kristaanii yoo deemtan gadi jilbeenfadhaa yaa rabbi oromoo rabbi dhagaadha rabbiin tokko nu haa godhu tokko immoo safaaniin nannee attentionii argachuuf laayikiif koomentii argannu nuti tokko jennee iyyinutu hin ta'in keessi keenya waliif hacabu onneen keenya waliif hacabu onneen keenya waliif hollatu I don't care what you think waa yaaddu ani hin beeku garuu kan keessa kiyyaa kan waggaa saditti nan hubanne guyyaa tokkotti deebii fokkataa naa laattanii warroota kaaniif nan sodaadhe jechuudha nan yaadde jechuudha nan shakke jechuudha ani waggaa meeqasi fuuldura taa'ee utuun baalaansii oromoo keessatti waan tokko rakkoo tokko hin qabin kaleessa goota goleenca konaa nyachaa turtanii har'a rakkoon tokko uumamnaan kotti mucattiin kun boriif waggaa mana ga'u hojjettee borimmoo nu fayyaddi jenneeti dhagaan irra yoo guutuu kan tokkos immoo bor dhagaatti guuruuf deemtu sa jedhu sodaadhee malee ani silxaana barbaadee miti kan hin viidiyoo kana waraabu yoom ta'e akterii wayiin ta'a yookiin immoo sirbituun ta'a yoon ta'e yoon barbaade fedhii qabu jechuudha ani siyaasa har'a mitiiti magaalaa beegii keessaa bulchiisa itti gaafatan kutaa jaa'u dhimma dubartootaa irratti akkan hojjedhu na gaafate allamiin nama jedhamu nama horroo tokko moo nama horroo bulchiisa beegira hojjetan akka hojii keessa galee hojjedhu kutaa jaatuun baradhu jechuudha sadarkaa gaditti yeroo sanan daa'iman ture akkan ijoolleen ture jechuudha hojjedhu ani hin barbaadu ji'atti namni natti lakkooftee natti hin kennitu jedhaan kennaan koo daldalan jaalladha horii nagadanii buusuun beeka baay'een biizineesii kana hojii ijoollummaan beeka siyaasa barbaadeen beeku rakkoo oromootu waa'ee oromoo akkanaa sa'u na godhe malee har'a boris dhaamsan isinii dhaamu ani gonkumaa dhimma siyaasaa keessaallee hin qabu sadarkaan isaallee nan geessu fedhii akkasiillee hin qabu jechuudha wanti naasa'uuf oromummaaf akka naasa'u na beeka taayitaa isin irratti qabachuuf hin haasaa irri taatii haa qabachuuf jettanii warri yaadda yoo jiraate taayitaa mitiiti biyyuma oromiyaa bilisoomte keessaan wallagga dhaqee arsii dhaqee viizit godhee jiraachuu gammadee isin gidduu isin deemee jaallee gammadee jiraachuun barbaada malee silxaana barbaadee miti wantiin oromoodhaaf hojjedhu wantiin isiniif haasa'u jechuudha kana qofaa akka beektan nagaatti naa tura isinin jaalladha maal barbaaddu reegaa siloo nyaata nyaadhaa jedhee jalqabee የሚቀጥለው ደግሞ በአማርኛ ይሆናል ይቅርታ አማርኛ ዮና ደንዳ የሮብራ ሰጨጨባ ሳቲን ኑፌ ጀራፊ ሳሳ አንድ ነን ጋፈን ጀሉ ስኒስ አንድ ነን ዱካ በዋጀራ ወረጎ ዋሰሬን ሰገል ዶናፍ ተኮንጌስ ሲጀዳ ኦሮሞን ኑቲ ቆባ ለፈቀሬ ቀርጢ ጭሬ ነማብደነ ይላኖቹዳ ወልዱካ ቆታ ኑቲ ተኮ ጀነ ወልዱካ ዳበነ ወጅን ጫካ ጭሩ ወረ ሲያሳ ኦፍታኒስ ወረ ደበ ሲያሳ ረት በርባዳኒስ ይን ሶዳትና ኑ ተኮ ጀቹዳ ፉመተ ከኛ ሶዳታኒ ኑርቀት ዲዱ ኑርቀት ቡሼሱ ጀተኒ ይን ሶዳትና ተኮ ጀራቲ ዴማ isa boode lama jenna waan biraasa jedhumo party tu motti dabalanachi sinne kanaaf in sodatina nama tokkoyyuu kanaaf iyyuu isinin kabaja isinin jaalladha nagaatti naa tura yeroo gaarii qabaadhaan isinin jedha nagaadha